Uummata qashti kottameerra mudannoo yeroo jalqabaatiif yeroo biyya Arabaa kana dhufnu mudannoo isin mudate natti himaa. Ani immoo mudannoo yeroo jalqabaatiif biyya ormaa kana dhufu na mudatan isinitti himaa. Yeroo sanaa fi yeroo nan dhufu sanitti dhugaa dubbachuudhaaf namni safara keenya biyya ormaa tana deeme sin jiru. Afaan Arabaa kana waanuma takka laa gurra kan osoo na kutte hin dhaga'u jechuudha. Afaan Arabaa hin dhaga'u. Innaa osoo amma ta'e garuu afaan Arabaa salphaatti bartaa. Maaliif namarraa iyyuu hin bartaa. Sooshaal miidiyaa kanallee irraa hin bartaa jechuudha. Yeroo sanaaf anaaf qalittiin tiya maaliin olii galla afaan Ingiliffaatiin walii galla. Qalittiin tiya badaa afaan Ingiliffaan beektu takka ani immoo yeroo san barumsumarraa adda kutee deeme waan ta'eef afaan Ingiliffaa nan dhagaasii akka faranjootetti dubbachuu baadhus immoo nan dubbadha jechuudha. Amma Ramadaana guyyaa 15 erga isaan soomanii bira dhaqe. Amma qalittiin tiyaa foona hojjettee foon daakamaa hojjettee saahanii lamatti dhayitee firiijii keessa gootee asuriin hojjedhaa jette. Tole jedhee tan achuma keessa godhee. Amma gaafa sa'aatii sun ga'u foona nanii gizee san hojjedhe sanii jiibii killa naan jette. Killa jechuun isii afaanii lakka afaan keenya kun afaan isaanii kun afaan keenya wal fakkaataa jedhee fuudhee killee kaartoonii tokko fuudhee itti dhaqee jechuudha. Maaliif killa gaafa shinnaan jettu waan akka killee jechuun nuti amma hanqaaquudhaan killee jennaan mitire killee sanaan jette seetan kaartoonii tokko fuudhee itti dhaqee astafirraa rabbii minaamin jette waanuma jette dhattee fudhattee jechuudha. Amma mudannoo tana dhugaa rabbii nan kolfa bakka nan kolfa amma gizeen hanqaaquu arge yeroo mara nan kolfa qallitti ciyoon hin maraatti fagaa fanaan jedhan qaban jechuudha. Bakka kolfi na qabe jechuudha. Innaa inni biraammoo dallaalli biyya keenya yeroo achi asitti si ergu maal siin jedha damooza kee ji'aan irraa fudhadhu damooza kee ji'a dabarsinaan birootti na deebisi jedhi gara biyyaa na deebisi jedhi siin jedhe si erga jechuudha. Amma damooza tiyya sanii fakkeenya guyyaa boruu damooza kiyya yoo ta'een guyyaa boruu san damooza dhee gaafadhe jechuudha. Yoo isaan naa kennuu baatan hin hojjedhu hojii dhaabaa jedhe kaa dallaalti jechuudha. Hin hojjedhu hojii fuula kiyya kan fuula nama biraatan godha. Jarattiitti hin dubbadhu yoo na yaaman hin awwaadhuuf waan takka jechuudha. Waan kanas ka'uu kaasii yoonaan jedhan hin kaasuun jedhaan maaliif oonaan jedhan damooza malee hin hojjedha hin jedhaan isa beela isa damoozni kiyya guyyaa takkitti dabarsan jechuudha. Innaa yeroo hunda kanan hin deeganne garuu maalinni damooza irratti jechuudha. Isa waan tokko damooza osoo naan kennin guyyaa takka bulchanii mucaa laalii bakka akkanaa deemnee dhufnaa gaafa naan jedhan har'a deemaa koottaa yoo isin dhuftanii gara biyya kooti tan gala isan jedhuusan yeroo hunda sammuu kee keessa waan sun hin badu jechuudha. Maaliif akka waan makiinadhaan ka'ee biyya koo deemu natti fakkaata jechuudha. Bakka nan gara isin amma warftananii gula nan deeman jedha. Isinii galee na yeroo mara wanni tun bakka sammuu kiyya keessa hin badu akkuma biyya kiyyaa san natti fakkaate nan muuziqaa kana nan eeddisaa bakka kushinaa keessa dhaabbadhee sahaani isaa dhiqu waan feesaa hojjedhu nan eeddisa. Afaan kiyya immoo qallitti waan hin beekne jecha iddoo biraatitti bilbilteeti sarraata nyaantiyaa dhukkubsachuun ooltu maaliif bakka ofiin haasofti hin dhukkubsatti natti fakkaate jetteeti hindaganaa bakka biraatitti bilbiltee bakka biraa san immoo ijoolleen afaan keenya dandeechuun jirti waan ta'eef jecha natti maal taatee yeroo san bakka uumaa tokko natti fakkaatu amalli kiyyaafan ammaa bakka duudaaf garaadha waan tokko natti fakkaatu biyya namaatitti maalan ta'a kan jedhu tokko hin jiru jechuudha. Damooza kiyya isaan guyyaa dabarsinaan yoo kan mucaan irratti gatanii diida deemantee amma siniifan eegaa jedhaan amma siniifan eegaa rakkoon qabu boru garuu gara biyyaa tan tasaaffara biyyattiin ergitanii